akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Qophii addaa keenya guyyaa har'aatiin haasawaa ajajaa olaanaa ABO kabajamaa hawaasa Oromoo Ona Gidaamii fi Beegiif dhimma imala bobbaa gara Finfinnee tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhachaa jiruu fi kallattii gara fuulduraa ilaalchisuun dubbatan qabannee isiniif dhiyaanneerra. Akka hordoftan kabajaan isin affeerreerra. Waltaaneetu gaara dhiibaa jirra akkasii miti. Kanaaf gaara sana jigsuu qabna moo hin qabnu? Gaara kana jigsuu bigaa tokkummaa wal dhaga'uu sana waluma dhaga'uu waan biraa isinirraa hin barbaannu. Gori karaarraa jennaan gori. Ol gali jennaan ol gali. Bobbaa qabna, madaa qabna kaasii jennaani fal'aanaa fi shukkaan kaasiif. Ilmaan keeti ka dhufee aspaaltii gubbaarra dhiigni isaa dhangala'aa jiru sana kaasi. Tole Oromoo. Tolee asiin dhageessanii asiin dhangalaastammoo tolee isuma dhugaa laphee keessan irraa fudhattanii hojiitti hiiktani. Onnee keessaati. Kuni waadaa. Waadaan kun yoo cabe immoo dhiiga ilmaan kanaatu nu qaba, sin qaba. Dhiiga keenya sin qabaa jechuudha. Kanaaf ammarraa kaasee magaalli akka isaa duriitti deebi'uu qaba. Baadiyaanis akkasuma. Waliin gaarrifatiin, haaloof waliin qopheessiin, waliin adamsiin. Sanaaf anuu jira. Qabsoo kee hin sharafu hanga turii keensaayyuu. Sharafu yoo ta'e silaa kaleessan sharafa ture. Hin sharafu yoomiyyuu yookaan wareegamu. Kana abdiin arraggachi Oromoo haga biyyee gadi ta'u yookaan immoo biyya kanaaf waan ta'u fidutti waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo kee hin sharafu. Abdii itti gati hoolaan abbaa qabdu ilmaan matoo kana dhaggeeffadhu waan isaan dalagan qofaa caqasii waan isaan siin jedhan qofaa fudhadhu. Ala haa ta'u keessa haa ta'u televezyiiniin haa ta'u reediyoon haa ta'u karaa barbaade si haadha kaa'u sun hiikan qabu waggaan ibbaan meeqa ogeesseera. Qawwee gurgurii televezyiinii bitadhu siin jedhan yomaatti sin baamne amma televezyiinii gurgurii fi qawwee bitadhu gati. Akkasiiyyuu. Hin shakkitee. Aya televezyiinii ibsu barbaachisa qoritee irraa fudhatu. Maal jechuu barbaadeen? Kallattii kamoonni eegeen. Eegdee bara dhufaa darbaa hunduu itti dhufee dhiiga keetiin jireenya dhuunfaasaa tolfatee keessaa baheera. Dhiigaan jireenya dhuunfaa tolfatanii keessaa bahu lafarrattis Rabbi birattis cubbu. Kanaaf dhiiga keetiin hin daldalu. Waraanni bilisummaa Oromoo waan jirtu hundaa galmaan siigaa. Yoo galmaan siiga'uu dadhabe immoo du'an sodaatu. Du'an immoo eenyuyyuu nama hin dhorkatu. Sana immoo itti jirra hin sodaatini. Kanaafuu innoo akkas ture, innoo milishaa ture, innoo poolisii ture, innoo asii hidhee reebaa ture, harroo asuma keessa deemaa jira akkaman godha, akka godhan ana ture ka dhiiseeti. Tole? Kanaafuu Oromoo safuu qabna, aadaa qabna, sirna qabna, ummata guddaa ardii kanarratti ummata aadaa tokko, seenaa tokko, afaan tokko, saba tokko, biyya tokko waliin qabu wanti adda nu baasu tokko yoo hin jirre egaa safuu sanaa tikfannu. Reeffatu magaala keenya keessa ciisaa jira. Reeffi kun nama nutti dhukaaseera nu ajjeeseera. Amma qubnisaa dhukaasuu hin danda'u. Akkasuma akkas miti. Kan nuti barbaannu reeffasaa sana miti beekii. Dhukaasteena ajjeesiini abbaa koo haadha koo obboleessa koo obboleettii koo hin ajjeesiini jechuutti jira ajjeesaa hin jiru jechuudha. Reeffi kun kabajaa qaba. Nu waraanni bilisummaa Oromoo kan ittiin beekamnu reeffa ajjeesnee lafarraan gotonnu. Warri akkas godhe sirrii miti. Nama ajjeesanii reeffa lafarra gototuun sirrii miti. Nama bahaa gala dhorkachuun sirrii miti. Kanaaf qabsoo gaggeessinaa jennee deebinee isan dalagnu. Sirrii miti erga jennee ani immoo isuma deebiseen dalaga taanaan ani immoo siif maaliin sirrii. Akkasi miti? Sana jijjiiruutti hin jira miti? Sana jijjiiruutti hin jira. Yoo waraanni mootummaa si ajjeesee reeffa kee gotote sirrii miti. Sana jijjiiruuf hin qabsaa'aa jira. Ani immoo isa ajjeesee yoo reeffa isaa gotote kan biraa xonaanis sirrii miti jedhee dhufa. Akkasuma akkas miti.
Kanaafuu nurratti dhaabbachuu qaba. Reeffi kabajaa qaba. Huccuurra buusa. Abbootiin amantaa Islaamaa haa ta'u, Kiristaanaa haa ta'u, Waaqeffataa haa ta'u, amantii kamuu haa hordofu. Saafuu Oromoon namaaf qabuun haasaa awwaala. Yoo awwaaluu baanneeyyuu unumaaf magaala kana keessa jiraattu moo jiraattan? Borga nama akkam ta'a? Akkam ta'a mee natti himaa? Mee dhiisaa yoo ayyee sin jibbisiisee sin hidhaa ture, sin reebaa ture. Kanaafuu reeffisaa lafatti haa baduu jette. Lafatti badee inni dhagaa waan ta'aa jiru. Dhagaa jira? Dhagaan jiru waan barbaade saree nyaachisi, waraabessa nyaachisi, allaattiin haa soorattu, qotiis awwaali fixateera jechuun. Murtoon Rabbi bila sirra miti. Akkasuma akkas miti. Kanaaf reeffi kuni homaatu itti dhaga'amu. Wanti ati adabdu hin jiru aduu keessa keessee. Seetu itti adabamuuf deema boru as keessatti. Balaa qaba. Hin bula, hin oola, roobatutti ba'a, aduutitti ba'a. Akkasuma akkas miti. Silmatu magaala kana keessa jiraata. Bakka qabachuu qabamoo qaburee. Wal dhageenyerra yoo taane tokko asirraatti jalqabna. Lammata namni hundiyyuu hanni nurraan bareedu. Maal abdeetu hanna? Maal abdee hatta? Oromoo dubbachuun nama qaanessa. Maaliif dhimma keenyatu akka qaleessaa miti? Duuti keenyi gatii qaba. Iyyi keenyi gatii qaba. Imimmaan keenyi gatii qaba. Dhiigni keenyi gatii qaba. Hin sharafamtu. Duuban deebitu. Qabsoo bilisummaa Oromoo waltajjii addunyaa irratti dhimma goonee qabsiifannee jirra. Har'a Itoophiyaa keessatti taatee ta'u keessaa tokko taatee naannoo Oromiyaa irratti ta'u addunyaa guutuutu gurraan ijaan caqasuutti jira. Wanti nuti goonu yookaan akka biyya taanu yookaan akka biyyaa baanu nu taasisa. Yeroo hedduu injifannoo akkasii arganneerra hin guduunfanne. Maaliif uummata waa ajjeesuu, waa balleessuu, waa barbadeessuu, waa gubuu, iyyuu, wacuu malee dhiiga isaa akkasittiin dhangala'utti guduunfaa gochuu hin dandeenye jedheetu bara dhufaa darbaa meeqatu amma ija baasee nu eegaa jira. Akkam goone immoo mataa ishee walitti buusne amma immoo waggaa 20-30 uummatittii kana binneedhe. Uummatittii kanaati boo uummata guddaa kana miti ati. Wal bulchuu hin dandeessu? Beekaa dhabde? Qabeenya dhabde? Biyya dhabde? Maal dhabne ree kanaafi maaliif yeroo hundumaa bulguun ija nutti baasa? Kan inni akkasitti ija nutti baase ofii keenya guduunfaa itti hin goonu. Iyyine, sirbine, galle maal aarsee ciisaa sana akkasin godhin. Hundumti isaa eegumsa qabaachuu qaba. Qawween yoo sirna hin qabaanne bala. Rasaasni amma magaala keessa baadiyaa keessa deemtanii dhukaastan dhiiga. Rasaasni tokko akkatti dhufu hin beektan yoo ta'e doofummaa sarraa dhumaati jechuudha. Argitaniirtu. Waggaa lamaan kana waan ta'aa jirtan beektu miti Oromoo? Hin beektanii? Hidhaa keessan turre? Ekeraan du'aa mana nama tokko tokkotti balbala rukutattee gadadoo keessan turre? Baatanii galuun hin ulfaanne? Achitti deebi'uu barbaadduure? Hin barbaadnu taanaan horee walaa dhageenyi. Reeffa kaasii awwaalii mana keetti galii hojii idilee keetti deebi'i. Kana booddee isa kana olii gungumu qofaa dhaggeeffadhu. Boofti ati rukuttee amma biyyee keessa jirummoo biyyee arraabee akka hin kaane jabaadhu eeggadhu jechuudha. Eegumsi suni as keessaa ta'uu qaba. Eegumsichi as keessaa ta'uu qaba. Waraanarraan eegina hin fixanne. Waraanni hojiinsaa waraanu borillee iftaanillee biyya bilisoomte keessattillee sirna caasaa bira ati tolfattuun talee gamta malee waraanni caasaa diriirfatee si bulchu hin jiru. Yoo bilisa baate roorroo sirraa qolu daangaa sirraa eegu. Haga bilisummaan guutuu nagaa waaraa
Oromiyaa walaba taatee haga sanaatti immoo wareegama sii kaffalu. Kanaaf eegumsichi as keessa waan ta'eefu namni karaan ummata rakkate haala hamtuu keessatti godhate kana hin dallansiisina. Sirna dhablummaa akkasii hin dagaagsin. Waan inni waggaa meeqatti dafqa buusee horate daqiiqaa tokko keessatti hin barbadeessin. Yoo akkas ta'e maaliif wareegamu? Nagaan bahee nagaan haa galu gabummaa jalatti gibira isaa gabbaree haa jiraatu mootummaa. Dhuguman sinitti hima. Yoo akkas ta'e isatti aanu buqqisuuf hamilee iyyuu hin qabnu jechuudha. Sirnuma dhablummaa fi hannatu babal'atare. Akkas miti. Isatti aanu buqqisuuf hamilee iyyuu hin qabnu, isa buqqa'ee iyyuu asirraa tiksuu iyyuu hin barbaachisu jechuudha. Kanaafuu sirnatti haa deebi'u. Ammarraa ka'ee namni magaala keessatti na dhaggeeffatu. Magaala keessatti gabaa miti arga. Gabaan hin jiru. Hojii hin qabdu. Warri madaa keenya kaasuuf wareegama keenya kaasuuf dhuftanis galata qabdu. Galanni keessan immoo amma miti. Sichi bilisummaa saba Oromoo bilisummaa keessan gaafa dhufe galanni sun kan inni galu. Kanarraa kaafe fayyaa ta'a. Mana keessanitti deebi'a. Amma kaas keessaa fixanneerra. Waan hin qulqulloofne waraannaa qulqulleessu. Waraana kanaan dhorkatiina. Daandiirra dhaabbatiina. Harka immoo nun xureessiinaa jechuudha. Hubattanii? Harka nun xureessiina. Ammarraa kaastanii kallattii dhuftan hundumarra nagaan jabbii marrattu daa'ima nagaan manaa boosutti galaa jechuudha. Reeffa amma jiru dafaa kaasaa abbootiin amantaa warbaati. Daddafaa jechuudha. Kan armaan olitti dhaggeeffachaa turtan haasawaa ajajaa olaanaan ABO Ona Gidaamii magaalaa Gidaamiitti onkoloolessa 31 bara 2021 taasisanidha. Itti aansuun dubbii ergaa jajjabduu qabdu Ona Begii magaalaa Begiitti dubbatan akka ittaanutti isiniif dhiyeessina. Raadiyoo Harraata Biyyoolessa Oromiyaa irraati. Ammallee nu faana turaan affeerraa keenya. Kun bobbaa marsaa lammataa bobbaa imalli gara Finfinnee handhuura diriiramne bakka silmiin tun taa'ee handhuura keenya irraa dhiiga bara baraan tuutaa ture sana buqqisnutti bobbaa marsaa lammaffaa Beegii fi Gidaamiitti eegalle yaa milkoomne yaa buqqisne itti fufaa. Oromoo waatu jira. Yeroo hundaa ummanni naannoo jirtan hundi keessan baay'inaan wal beeku. Hadhaa sana yeroo baay'ee dhandhamaa warra waliin jiran argitaniitu. Kanaan dura turre miti carraa akkasii arganneen turre. Carraa arganne kana keessatti hin geenye yeroonsaa. Sichi fagoo wareegama baay'ee ulfaataa nu gaafata. Sidii jennaan lakkii kana booddee moo buqqisneerraa waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'e tokko manatti fudhatee gallaa jechaa turtan. Wallaalummaa kee lakki karaarra dhaabbattee dhiichisiinii boofi mataa rukutame dhukkee keessa jiru arraabeetu ka'a. Mataa rukuttee haga mataa dhidhiichitutti ammayyuu sichi fagoo jennaan sinitti mul'achuu dide. Inni sun ammoo bara dhufaa darbaa dhiiga nu dhangalaasisee dafee cabsinee lubbuutti baasnee xiqqaa guddaan keenyatti qaana'ee guduun fuutuma dadhabne aadaa sana irra nu deebisiistanii jedhu. Sinitti himnaan dhaga'uu didde. Dhaga'uu diduu keenyaaf immoo wareegama hanga ammaa kanaa kaffalaa jedhu. Amma sirna deebiin sinitti himu. Reef eegalutti jiru. Lafa kanarraa
warri saamee nyaachuu barate jam dhageetii warri jiraachuu barate akka boosaatti fudhachuu jiru eegina akka boosaatti. Kanaafiyyuu waan jedhamte dhagayii dhaggeeffatu qabsoo bilisummaa Oromoo dhaloonni ammaa kun ijoolleen asitti argitan sin uummata Oromoo inni kaleessa goyyomnee guduunfachuu dadhabne har'a duuba deebii hin qabu ni guduunfina hin sharafnu galmaan ni keenya garuu wanti ni jennu dhagahaa wanti ni jennu dhagahaa waraana bilisummaa Oromoo qofa caqasii gali jennaan galii bayi jennaan bayi waan isiniin jechuu dhufu isa kan inni kunis burreen ni wal beeknaa akkasuma akkasii burreen kun iddoo dhabuun qabu keessa yuunatee warra garaataaf gara bulu warra garaataaf karaa taafaati isa ka karaatti deebisuu danda'u waraana bilisummaa Oromoo qofa. Uummanni Oromoo haaloo kaleessaa hamtuu fuurama garaa keessa kaa'ate wal baha taanaan warri nu gabroomsu kana kan barbaadu dhiigni dhangala'uun iddoon itti dhaabbatu hin jiru. Kana keessa immoo burree meeqatu jira dhiigni dhangala'ee rakkoo kana furuu hin danda'u nurratti dhaabbachuu qaba. Warri nu ajjeesu nu ajjeesu kanaaf akkoo gaggeesse. Nuti bakka isaanii fuudhee nama ajjeesne yoo ta'e nuti sirrii hin taa'u. Kanaafuu gurgunkuu qabna. Wanni jechuu barbaadu inni burreen kun boora arraa keessaa Oromoo maleessa ture dhiyeesseeraafi bishaaniin saamunaatti kennee jira. Horii irra jira. Horii haadha keessaa baay'eedha. Sana qulqulleeffadhu keessaa bareettiin jechuu jirra. Madaa quba keenyaati. Madaa'ee ajaa'iba. Kunneen immoo bittiin galu. Iddoo biyyatti immoo kunneen rafiin kunnasii. Kanaaf akkuma kaleessaa ammas irra deebi'eessinitti hin fitanne reettee galu. Haaloo dhuunfaa kaleessannoo kana hojjechaa ture. Waggaa amma kanaaf waan kanaatti namuudhanaa ture. Lafa koorratti manni barnootaatti ijaarame, lafa koorratti masjiidatti ijaarame, lafa koorratti bataskaanatti ijaarame, lafa koorratti waldaatti ijaarame. Kun immoo seeraan ala mootummaan akkas na godhe seeraan ala waan irraa fudhatame kana har'a carraa qabsaa'eera deeffachuu hin qaba. Kana bilisummaa boodayyuu furuu hin dandeenye. Bataskaanatu lafa kanarratti seeraan ala ijaarame yoo ta'e bilisummaa boodayyuu murtii seeraan barbaada. Waggaa 20 ijaarame irra ta'a yoo ta'e hiikuu dandeenyaa. Ummata akkasiitti nuti kanaafuu keenya dhangalaa kanaafuu waan murtoo seeraa barbaadu murtoo seeraa barbaadu sitti bilisummaa booda teenye gaafa bilisoomu itti deemnee shakkii ishara akka kaleessaa hiikannee kan inni hiikannee kan itti as keessa inni har'a lafa isa iddoo seenuu qabu nama jala dhoksaa jira nama hedduu argaa jira wallaala akkasuma akkas wallaala jira itti fakkaatti waan baqannu ta'e hin baqannu yoo gochuu hin dandeenyu ta'e ni wareegamna. Kanaaf yeroo hedduu olola goyyomsaa xiqqoo kaabineen buujaleen setti ni maayiduu jira sirraan baasa buujanii kan akkoo namni engadduma ennaa qeellamii dhukaasaa turre asumatti humnaa walitti isin qabe wanni qondaalatti ta'e wanni qeellamitti ta'e magaala keenyatti akka hin dhufne itti saasiniin jechaa ture maaf hin itti akkasiinidha nama goyyomsan akkas miti dubbichi kuma dhibba shanii ta'e sirra dhangala'aa gochuu ni dandeenya waan gochuu dandeenya bakka kaleessa turrerraa meetira 5 namni fagaatee hin jiru yeroo sitti himan yookaan sagal ajjeesne yookaan akkas goone yookaan baqatee kun nu biyya akkasiin bahee abboo Oromoo miti ati? Kanan beektu? Haa galasaan beektu? Maarree bunaaf jimaanan keeti achuma keessa turre eessa deemnare? Garri deeman. Hin koyyoomiin garri deeman hin jiru.
wareegama immoo namni dhorkatu hin jiru. Itti yoo wareegamne formulaan qabdu duuti eessatti iyyuu namaan dhoolu. Kanaafuu waan raawwachuu qabnu enuma raawwannaa hin gowwomiinii. Waraanni bilisummaa Oromoo enuma xumuraa. Sadi taatee isaa deemtuu rasaasni qawwee ishee keessa jiru sadii isaa ta'u garuu dubbeen qawwee miti. Kanatu hojjeta qawwee iyyuu namatu hojjete. Namatu hojjete. Qawwicha akkaataatti dhimma bahan malee waan hamma maaloo ga'u baatanii deemuu miti. Kilaashichumaan jala siqeennaa dukumkumsiisu jirtu mitiire. Bitaan mirga ida'amii irratti jiru kaleessa buqqisnee galaanatti gadu. Kanaafuu inni kan baqa jalqabeenyaan iddootti dhaabbatu hin jiru ariini harkaan qabuu qofa. Asitti wal geessan kun humnaan sin baafne moo roorroo bara dheeraa sin qelqelsaa turte sin keessa jirtu dheebuu bilisummaatu asitti walitti sin qabne. Sobdumnaa walitti sin qabne qawwee. Humnaan miti too humnaan ta'ee wanti dhufee fi waraanni bilisummaa Oromoo as keessatti dhukaasa eegalee dhiigni keenya as keessatti dhangala'uu eegalee dhiigni dhangala'ee osoo hin qooriin ummanni Oromoo sabni guddaan hangana geessu kun dachee kanarraatii qottee miti kophee keetiin haateellee yoo irra facaaste dachee waa hunda ol siin magarste dachee akkasiirra taa'essee fal'aanaa fi shukkaa waliin saamtu. Akkuma walitti dhufuuf qabara dhufaa darbaa siin galee hattuu jechuun maal dhabde? Dhiigni ijoollee kanaa beekin qoorre jira asuma keessa. Mana barnootaa saamuuni, waajjira poolisii saamuuni, mana qorichaa saamuuni, mana baankii saamuuni gabroonfataan abbaan irree cunqursaan gaafa deemu beeki mana kana buqqifateen deemu. Akkasii hidhiin tuuti namni hidhii tuutu nama waa gochuu hin dandeenye ati waa gochuu dandeessa waan sitti himan hojiitti hiiki. Akkamitti wal saamtu? Ummati kun waliin hin jiraatu baadiyyaa magaalli waliin hin jiraatu? Hin jiraata! Erga akkas ta'e immoo sinumaa oo kasaami akkamittiin immoo akkas jettu ture. Ummata Oromoo maal taatan? Sabni kun saba guddaa, saba aadaa, safuu, qooda qabu. Ummanni ammana ga'u kuni waraana bilisummaa Oromoo injifannoo isaallee xiqqeessitan. Dhiiga keenyallee osoo hin qooriin yeroo akkas gootanii ummatatu kana godhen jedhamu. Waraana sirna hin qabne waan sirna qabnee fi sirna dhablummaa dagaagsutu magaala seene nu jechisiisanii jedhu. Waraanni bilisummaa Oromoo dhukaasee iyyuu hin fixanne. Safuu mitii kun? Safuu! Safuu guddaa. Safuu. Ummanni Oromoo aadaa akkasiis hin qabu. Maaltu isinitti hir'ate? Keessanuu meeqatu nyaachuutti jira? Akkasuma akkas miti. Osoo silaa mootummaa abbaa qabdu taatee ummata ilmaan isaa of keessaa baasee ummata ofiin of bulchu ta'ee dacheen Oromiyaa kun osoo hin qotiin irraa nyaanna. Akkasuma jechaan ture kunis. Kanumas dhugaan jiru. Ummati hammana ga'u kun akkasitti yoo wal saame bakka biraa deemanii buqqisuunuu hamilee ittiin qabnu jechuudha. Maaliif jennaan sirna dhablummaa saamicha biraatti bal'isuuf deemnare. Akkasuma akkas miti. Akkasuma bar. Yoo akkas taate gaa kan darbe waan darbe irraa garuu kan hin baranne doofaa sarraatu maati. Wallaalli waa hedduu nu goote. Ummata beeku osoo ta'e mirgaaf dirqama isaa beekee waan barbaadu beekee silaa waggaa 100 fi kanaa ol gabrummaa jalayyuu hin teenyu turre. Ummata keenya keessa wanti jiru nama birrii 50 ilmaan kana fakkaattutti birrii 50 beeki. Yoo hojjete birrii 50 miti deemee lafarraa yuun argatta. Birrii 50 ilmaan kanatti nama waraana oofee deemu milishaa qabeelaa waan akkasii jira miti. Wallaala beeki. Amoon engedde gurguranii bar. Miti biilee 50 biraatti ilmaan isaa wallaala akkasiitu nu mudate kanaaf gabrummaa jala jirra kanaafuu siniituun osoo beektu ta'e mirgaaf dirqama keessan beektanii dhamdhama bilisummaa beektu ta'e
yoo akkas ta'e maaliif walii qabsaahan saba bilisa ba'eef wanni ati qabsooftuuf hin jiru jechuudha. Maal jennaan mootummaa barbaade kaachuu yoo isaaf hin taane immoo buufachuu ni beeka ni danda'as. Nuti hin dandeenye kanaafuu isiniif qabsaa'u jira. Wallaala keessan irraa ilaalutti hin jiru. Isinitti himuutti hin jira garuu. Nutti dhukaasutti jirra. Kanarraa kaafee uummata nagaa qulqulluu itti bu'aa jirru. Isintu wal dadhabee walitti bu'uutti jira. Kana dhaabneetu gaa. Waraanni hojiinsaa sintiksuu waan asii buqqise akka inni asitti hin deebine ittisuu awwaalasaa fageessuu maal jennaan kosii asii haranii balbala kaa'u. Kan amma kosii harree balbala jira beekin fagaanne fageessuutti deemuu jirra. Kanaafuu hojii nuu salphisa. Hojii akkamii waraana as keessatti hin barbaadiin. Namni akka kaleessaatti hojii idileessaatti haa deebi'u. Hubattanii? Hojii idileessaatti haa deebi'u. Inni baadiyyaas inni magaalaas wal keessa deemee walitti haa daldalatu jechuudha. Isa kaabineen baadiyyaatu magaala saamaa. Magaalatu akkas godhaa jedhee uummata aadaa tokko seenaa tokko qabu saba Oromoo afaan tokko dubbatu biyya tokko waliin qabu gargar qoodee aangoo barcuma bittaa siyaasaa saamichaaf ta'u turfachuuf tolfate sana riqichisuun addaan citeera. Wanni isin jennu akka barbaaddetti laphee dhiibii socho'e biyyi kan keeti seeratti garuu hin bu'ini. Seeratti hin bu'in achumatti dhiyeessi. Yoo godhi siin jedhan godhi hin godhiin hin jennaan hin godhiin hammanuma naqa. Ulee barbaadda? Barbaadu. Maali? Harree nuu beeki sirnaan leenjisanii ba'aa itti fe'anii chee jennaan injiffattu ni deemne. Namni hanga harree hanqata. Oromoo injifannoo keessan hin xiqqeessina. Saamicha nurraa dhaabaa, sirna dhablummaa nurraa dhaabaa, biyyan keessanii seeraan wal bulchaa, waraan isin bulchuu hin jiru, uummatatu wal bulchaa, kooree bilisummaa fi bulchiinsaa kan yeroo maal jennaan kan yeroo kan uummataa akkasiif ta'utti isa kaleessa si nyaate ittiin makiin. Isaanaan na fakkaatee na jala naanna'aa turee qawwee na jalaa hiikkatee gala sana ittiin makii jirtati as keessa qaaneffadhu jechuudha. Ammas qawwee nu jalaa fudhatee galatti hin kenniin. Hin qaana'u. Hattuu anna bare harki maal tochoo? Dabeessa dheessa bare akkas boris itoo waasii tas jettee kuteen jechuudha ittiin kenniin. Qulqulluusaa akka saba tajaajilu. Fir'aantee amantaa jenni akkasitti uumiti. Na tajaajila ka jette bulchiinsa koree bilisummaa kan yeroo filadhaa. Kan yeroo ka jenne kan biyyaa hin tolfanne ariisaarra jira. Baqataa fi ariyaa jira. Gidduu kanatti uummati hin rakkatamoo rakkatu? Hin rakkata. Ba'ee galuun akka rakkoo hin taane bilisummaa jechuun nagaan baanii nagaan galuu nagaa qofaa fi tasgabbii qofaa isinirraa barbaanna. Abbootiin amantaa jaarroleen gandaa qeerroof qarreen shamarran hundi keessan isa kana nuu tolchitan jennaan wanti as keessa teenyuu fi hin jiru. Namni walitti hin bu'iin biyya biraa laala addunyaa kana laala nu uummata akka uummataattuu namaa jenneetiniin daabboo tokko nyaannee buluun nutti ulfaatu dachee kanarra teenye namummaa keenyaafuu siichi falmataa jirru addunyaan kun ilaatti na hanqatteettee gara ji'aatti deemaa jirti. Nama hin qaanessu. Nama hin qaanessu Oromoo. Wallaala akkasii keessaa bahuudha qabna. Mana barnootaa gubuu miti ijaaruudha qabna abbo. Waraanni bilisummaa Oromoo mana barnootaa gubuu miti kan inni deemaa jiru. Ijaaruuf, babal'isuuf, dagaagsuuf, tolchuuf, si barsiisuuf akkaati akka bishaan gabateerraa abbaan barbaade gara barbaadeetti sin dhoofne ejjennaa hirraafamne kan mataa kee qabaattee murtoo mataa keetiin sochootu si gochuuf malee ta'uu qaba. Akka barbaadeetti gara barbaadeetti akka sin dhoofne ta'uu qaba. Ammaa kaastanii suuqiin cufamee miti banameellee yoo taa'e ilmeen fuudhiini jechuudha. Sabni Oromoo hattuu miti. Sabni Oromoo saba guddaa hattuu miti yoo banaa taate sinii galee banaa ta'a yoo ta'e ilmeen fuudhiinii jechuudha. Uummata aadaa akkasii qabnu turre aadaa sana deeffachuu feenaa jechuudha. Warqii mormaa yoo lafaa argatte geessii barbaadi abbaasaaf deebisi.
seerri lafaas kanaa seerri rabbiis kanaa jechuudha. Akkasuma akkasumatti. Hattuun immoo yeroo hundumaayyuu boolli isaa guutuu hin sooromtu yeroo hundumaa kiisiin kee uraa jechuudha. Maal abdeessan hojjette carraa hojiitti dhabe Oromoon malee hojjete jennaani wanti nuti asirraa gashinu Oromiyaa miti nurra darbeeyyuu Itoophiyaa miti nurra darbeeyyuu Afrikaan ni soora uummata gaanfa Afrikaa irratti saba guddaa akkasiiti nuti. Ittiin boonuu dhaqabna malee kana xiqqeessuu hin qabnu. Ammoo har'a hooggana badee warra garaat akkas nu godhee warra karabaataaf tiiviit akkas nu godhee hin jiru hin sharafamtu galmaan ni keenya. Kanaaf iyyuu carraan hojii sunis nu dhufaa waan hundumtuu ni dhufaa ofii keetii tolfattaa hanga galma ga'utti woboorraa waa hunda eeggadhu wareegama isaa immoo teeffadhu firii isaa akka inni akkuma bara dhufaa darbaa itti dhiyaannee harkaan qabannee erga jennee bilisoomneemee achii mootuu badee taatun taa kana kaleessallee jenneerra warri jettee tan hin jenne bilisummaan Oromoo mee alaabaa Oromoo isa kamtu dhaabbate guyyaan bilisummaa Oromiyaa yoomi mee natti yoomi daakki bilisoomne miti gaafa jette alaabaa kam dhaabbattee akkas jette guyyaan bilisummaa Oromiyaa yoom jettee seerri Oromoon ittiin bultu kami jettee sitti mitiire kanaaf isana warruma bilisoomnee ni jedhe beekaa jechuudha. Warri sun immoo iddoon jiru beektu dhaqnee sii cachiisa baasneetu bilisa isa baasnee bilisummaan kanaa dhamdhamiitti jenneetu barsiifanna wallaalaa keenya beekaa fakkaata malee. Hubattee imalli gara Finfinnee Jaawaarfaas Baqqalaafaas hidhaarraa baasaa jechuudha. Awween kaleessaa nurraa hiikanii gaafa bilisa isaan baase dhamdhamashees mi'aashees iddum tokkotti arganii jechuudha. Qawwee jabeeffadhu akkuma kaleessaa ammas fuutee hin galiin. Mee warri galtan ajjabbii malee wanti biraa jira. Hin bari'uu seete dhiise achumatti. Gaafa bari'ummaa waa isheen goote beekta miti. Nama gaabbisiisaa. Kanaaf ammarraa kaasaatti haasaa dheeraan barbaannu fixanneera. Waraanni ni ba'a as keessa. As keessa hin taa'u hojii qaba. Hojiitti hin baay'isiin. Namni walitti hin bu'in. Daandiin immoo bal'aa. Hunda keenya hin danda'amu hin danda'u. Inni as keessa turee buburreen suni isa hojiisaa unumaaf dhiisaa jechuudha. Tolee? Hin ta'amu hin ta'u? Dhagaa walitti guurru. Akkas wayyaa. Yeroo quba namatti qabdan meeqatu natti qabamee jira? Akkas. Yoo silaa dhagaa walitti guuruu ta'ee yeroo dhaabbattee dhiigni hin qoriin biyyeen awwaala keenya irraallee hin qoriin waan ati gootu injifannoo keenyatti bishaan naqxu sana qawween si rukutanii ammoo uummata keenya akka nuun jedhan sana miti. Waraanni bilisummaa Oromoo akka jedhan miti akka ati argite. Akka ati na argite immoo kunoo osoo ati hattuu yoo ta'u nama ajjeestu otoo waan barbaade gootu iyyuu calluma siin jennaa jechuudha. Akkasuma akkas miti. Reebichi jiraachuu malata. Uleen immoo waan balleessuu hin qabu suphee qofa. Akkasii miti. Ammoo reebichicha iyyuu hin eegiin karaa irraa galeennaan galee jechuudha. Waraanatu waa qaba. Hin dhaabbatiin siin jennaan sumaa fi yeroo akkasitti wal keessa yoo waan tokko rasaasni tokko asitti dhuka'ee rasaasicha miti unuutu wal bateessa. Akkasuma akkas miti. Socho'ennaan socho'e jechuudha. Gurra maaliif namaa kenne Waaqayyo haa dhaga'uuf sammuu fudhatee haa yaaduuf hojiitti haa hiikuuf. Amma asirraa socho'a akkuma bobbaan keenya imalli gara Finfinnee hanga achi geenyee handhuura sanarraati silmii sana buqqisnutti adeemnarraa kaafee kana booddee asitti hin deebi'u. Akka hin deebine immoo situ tikfachuu qaba sinitti murtiin jira waraanarraa waan barbaadin hin jedhu kanaafi jechuudha. Ammaa kaastanii mana keessanitti galuurra Oromoo nuti waan ittiin gargar baanu tokko iyyuu jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo akka nuun jedhan miti akka nu argitanii kan isin jedhe. Ragaan sin
kana beektuuf iyyuuti beeki wallaggi maal ta'e gaafadha wallaggi waan ta'e beeknaa bilisummaa xiqqoo tokko waraana bilisummaa Oromoo waliin ji'a tokko dhamdhamnee rammii oofti kanaaf du'uu jirraa jettan akkasi mitiire akkuma jenne immoo gooneerraa ummata injifachuun hin jiru addunyaa kanarraa mootummaan ummata lolee injifate hin jiru jechuudha ni ajjeesta ni hiita ni godaansista walitti naqxa wallolchiista yeroo fisu ummata immoo ni obsa haaloo kuufata xiiqii qabata yeroo booddee garuu ni injifata jechuudha injifanne ta'uu qaba indeebi'u asitti sabaaf sablammiin as keessa jiru sabni cunqurfamaa Oromoo waliin hiree tokko qabus nu waliin waggaa 100 jiraat har'as borus ittuma fufu ni jiraataa jiru. Akka nuun jedhamiti akka nu argitan kana ni jiraata. Ammarraa kaastanii koree bulchiinsaa kan yeroo bilisummaa haga waajjira poolisii haga abbaa seeraa abbaa murtii abbaa alangaa milishaa isa qabeelaa miti isa qajeelaa tolfannutti hanga sana tolfannee bulchiinsi uummataa diriirutti ofii keessaa wal bulchaa walii fila walii gallee rukuttaa qawwee dhiiticha sun halagaan bara hedduu sirraan ga'e eelaa isaa qabda narraan barbaadina daraa waaqa. Tolee. Tolee. Kanarraa kaaf. Araara buusa. Nagaa waaraa barbaanna tasgabbii barbaanna walitti hin darbiina. Kan kaleessa si miidhe siichi san amma sinitti hime mana hidhaa qabna ammatti. Hidhuufis hin jiru hin hidhamii. Isa hidhameeyyuu wareegamaan hiikaa jiru. Ammoo akkas jettanii seerri hin jiru jettanii harka waraana bilisummaa Oromoo hin fureessiina. Ibidda baatee deemaa jiru. Hubattanii? Achi nun geessiina. Achi wal geenya? Achi wal geenya? Kan kanarraa hafee Shimallis Abdiisaa dhaamsa sinii qabaa qawwee wal awwaladhaa. Waan biraa sinii goonu qabnu lubbuun kun foon kiyya keessa jira foon isaa keessa jira malee kan keessan iddootti Oromiyaan barbaaddeetti sinii wareegamna garii hoolaan abbaa qabdu. Egaan kabajamoo dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya haasawaan ajajaa olaanaa ABO Ona Gidaamii fi Begiitti onkoloolessa 31 bara 2021 fi Sadaasa 1 bara 2021 geggeessan sababa rakkoon quunnamtii jiruuf yeroon qilleensarra oolchuu dadhabne akka kanaa olitti qindeessine kana fakkaata. Qophii addaa waraabbii milkii tarkaanfii bobbaa imala gara Finfinnee onkoloolessa 28 bara 2021 eegalee akkaataa arganneen jala buunee hordofnee kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Impaayar Itoophiyaa afaan qawween ni diigamtii, Oromiyaan walabaa ni ijaaramtii. Injifannoon uummata Oromoof horaa bulaa deebanaa Sadaasa bara 2021.